ammallee ittuma fufee jira lolli itti fufeetuma jira jechuudha gama mootummaatiin waraanni bilisummaa Oromoo fi isa kana dhugaa kaa mul'attu ololli adda addaa waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa ofiituu hin dhaga'u uummata ofiituu hin dhaga'u hedduu dhugumaan nuti akka hin taane haa mul'atu jechuudha hawaasa keessatti mul'atuu fi wareegama kana dhugaa kana baasuuf jecha kafalletu jira uummanni keenya illee amma wareegama kafalletu jira osoo nu keessa jirtanii miidhamuutti jira sadarkaa jedhee illee obsa fixachuutti gahee jira kanadha jiru malee karaan isaa kami tokko illee jiru hanga ammaatti. Amma araarri kun araara haqaa hin fakkaatu kan jedhu naa kaafteetta. Araarri haqaa akka ilaalcha waraana bilisummaa Oromootti araara akkamiiti? Araarri haqaa uummanni Oromoo gaaffii waggoota hedduu gaafataa jiru akka sabaatti waan isaaf malu barbaadu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo qaama uummata Oromoo keessaa agartuu saba Oromoo ta'ee gaaffii kana ofitti fudhatee jirudha. Wanni yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromootti quba qabamu qubni sun hundumti akka qaroo ija Oromoo dhangalaasuutti ilaalla. Kanaaf kun hundi hafee gaaffii Oromoo hundeerraa akka deebii argatutti akkasumas waraanni mootummaa kaa ilma ajjeesee haadha reeffarra teessise kaa dubartii ulfa ajjeesee kaa maatii hedduu godaansisee hiisisee fi bakkoota hedduutti dargaggoo kichuu ol adeemaa biyyaa kaa dhiiga dhangalaase seeratti dhiyaatee dhugumaanii hafuurri araaraa bakka adda addaatti mul'ate araarri sun ilmaan Oromoo gidduutti kan nagaa buusu fakkaatu eenyuyyuu ilaalee akkuma shakkii irraa qabdu sana amantaallee kan irraa horachuu dandeessu hafuurri araaraa bakkoota hundaatti mul'ate gaaffii uummata Oromoo ka halkan tokkotti deebi'u yoollee ta'uu baate deebii argachuu fi daandii kan qabatu ta'ee amansiisaa yoo ta'e bifa sanaan araarri bu'uu ni danda'a. Gaaffii uummata Oromoo gaaffii hundee gaaffii bu'uuraa deebii argachuu qabu suni karaa qabate jennaan araarri bu'uu ni danda'a. Inni kun immoo namoonni araaraaf adeemanii kaa yeroo inni tokko miidhu callisanii yeroo inni tokko miidhamu callisanii amma immoo inni miidhame immoo yoo wal'aansoo irra aanuu jalqabe lakki irraa ka'ii jedhanii isa tokko hafuura baafachiisaa isa tokko hafuura kutaa deeman osoo hin taane waraanni bakka hundumaarraa dhukaasa banee jiruufi sakattaa bakka ofiitti deebi'ee waraanni bilisummaa Oromoof naamusaan bakka ofii qabatee gidduu kanatti Oromoo maal barbaadaa jedhamee yeroo hundee furmaata argachuu danda'u. Furmaata siyaasaa, furmaata waraanaa, furmaata jaarmiyaa, furmaata sabaa jechuudha. Kan hafuura wal baafachiisuu fi bu'aa siyaasaa yeroo gabaabduu wal argachiisuuf jecha qofaa injifannoo walirra galmeessuuf jecha qofaa halkan tokko halkan lamaa fi nagaa waaraa fakkaatee mormoo dhukaasatti miceessu osoo hin taane kan hundeerraa furmaata argachuu danda'u daandii akkasii yoo qabate araarri bu'uu danda'a. Haal dureen adda addaa karaa ajajoota zoonii kibbaa darbee kan waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo zoonii hundaa ta'ee inni taa'e sun hojiitti hiikamaa yeroon fudhatamee itti seenamee araarri akka biyyoota lola keessa turan muuxannoo qaban yeroo adda addaa yeroo fudhatanii namoonni loogii siyaasa dafalachuurraa hin qabne gidduu ta'anii araara buusuun beekaman akkasii dhufanii dhugumaan nagaan barbaadama yoo ta'e namni immoo kana didu hin jiru jechuudha. Yoo kana hin gootu ta'e waan dhoksituu fi waan biddutu jira shakkiin sun yoomiyyuu walitti dhufu araarri hin bu'u. Kanaaf araara akkasiitu barbaadama waan ta'eef gaaffii uummata Oromoo hundeerraa ka deebi'uu fi araarri akkasii akka deemu immoo fedhiinii yoo mul'ate inni kun ta'uu danda'a araara akkasiiti ka waraanni bilisummaa Oromoo barbaadu. Warri garii mootummaan amma jiru mootummaan Abiy Ahmed mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromoo kana gargaaruu malee isa waraanuun sirrii miti jedhanii warri dubbatan ni jiru. Kanarratti yaada maal qabda Jaalmarro? Afaaniin beeki yeroo hedduu Oromoon Haayile Sillaaseen Oromoo ture mangistiin Oromoo ture jechuun waanuma jirtu beeki. Nuyi baachuma siyaasaa kanarra Oromoon jiraachuu yookaan sabni biraa jiraachuu miti kan ilaalii jiru. Isuma dhammatitti gaaffiin Oromoo
deebii argachuu qabaa kan jechuun jiru. Namoonni amma afaan Oromoo dubbatan Oromoodha jettu kun aangoo siyaasaa qabaachuun deebii Oromoo garuu takkitti illee kan ilmaan Oromoo kun kitin ba'ee itti fincimee irratti wareegame kanatu deebi'ee kanaan jechu jira tokkolleen. Kanaaf namni barcuma siyaasaa irra taa'ee abaluu yookaan abaluu obboleessa abaluu yookaan ganda abaluuti jechuun gaaffii Oromootu deebii argachuu qabaa jechuutti jirra. Inni nammatiin jechaa jiru haati Oromoo tokko ilmi ishee kan wareegamee fi reeffa irra teessisini inni ilmasii dhangala'ee dhiiga sareetii miti deebii akkasii argatee jira kan jedhamteetini dhugumaan ilmi kiyya bakka biyyasaa wareegame jettee hafuura baafattutu argamuu qaba malee abaluutu aangoo irra bahee miti. Qeerroon bilisummaa Oromooti yeroo adda addaatti amma haala adda addaatiin hafuura baafachuu jalqabee jira. Waan inni jechuun jiru nuti nama dhuunfaa yookaan nama afaan Oromoo nu dubbatu aangoo siyaasaa irra baasuu osoo hin taane waan kaleessa gaaffii kan nu gaafannee deebii argachuu jechuun jira. Kanuma ilaalchi ani qabullee deebii uummata Oromoo hundee furuu malee adaluuf aangoo irra jira jechuufi. Kanaan duras Oromoon aangoo irra ture wiirtuu lafee guddaa siyaasa Itoophiyaa ta'ee kan jirus Oromoo waraanni siyaasni waa hundiyyuu Oromoon keessa jira. Kan miidhaa jiru sirnatu jijjiiramuu qaba. Yookaan sirna kana keessatti haaromsi inni dhugaanii anaafillee walqixa ilaalu dhalatee jiraatee keessatti ani Oromummaa kiyyaan atis Oromummaa keetiin kaanis sabummaa biraa qabuutiin walqixa wal ilaallee yoo bullee jechuudha. Gaafa fi kadeettiin sabaa deebii argateera jennee walii jal'irraa kaase ani bor aangoo siyaasaa qabde gaaffii uummata Oromoon deebisne taanaan Oromoo yoomiyyuu cunqurfama. Kana kaa walii galuu qabu. Yeroo garii kan isaan ittiin kaasan keessa waraanni bilisummaa Oromoo humnoota jijjiirama yookaan immoo ce'umsa kana gufachiisa wajjin ta'eetu diina nutti ta'e jedhanii kaasu. Kanarratti immoo keessumaa irra deddeebi'anii miidiyaa hawaasaa kanarratti kan maqaan dhaamu waraanni bilisummaa Oromoo akka humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin ta'ee uummata Oromoo irratti bobba'e irratti dubbatamaa jirasi ture. Kanarratti yaada kennitu qabdaati. Egaa kun yeroo hundumaa ni ka'a namni fi mana gaafadhaa miidiyaa fi beeksisee jira. Garuu walolli yoo daddabalamee somni yoo daddabalamee adeemu dhugaa yerootti fakkaatutu jira. Oromoon aaba adda bilisa baasaa Tigraay waliin kan wal beeku tapha Okachoo fi adamsoo hadurree fantuutaati. Anillee waggoota 15 mootummaa ture keessatti fi dhaaba sana hanga beekutti yoo harka isaanii galee nama akka foon jedhii waxalanii na boksanii tokkotti of ilaalaa akkasumatti ture. Kanaaf namoota kanarraa gargaarsi argachuu dandeenyutu hin jiru. Yoommoo gargaarsi dhugumaan isaanirraa argannu jiraate immoo paartiin adda bilisa baasaa biyyoolessaa Tigraay paartii adda waayii isa guddicha wal ta'anii mootummaa adda waayii hundeessan keessaa tokko barcuma siyaasaarraa bakka qabu paarlaamaa keessaa bakka qabu biyya bulchuu keessaa bakka qabu mootummaa waliin ijaarratanii qaama mootummaatii waliin jiraatu. Diina keenyaa isaan irratti gargaaraa jechuun mootummaan nu gargaaruu keessaa harka qabaa. Kuni eenyumaafuu haa baratu wallaalaa haa ta'u siyaasa kan waa hordofu waan ifaa fi bilisa ta'e tokko yoo akkas taate kan nu gargaaraa jiru mootummaa jechuudha. Kanaaf beektiin kiyya kanuma. Hedduu gaariidha. Gama waa'ee araaraa sanattiin si deebisa. Yeroo amma araarri gaggeeffama jedhamee himamu kanatti atis bakka adda addaatti kakaafteetta miseensonni adda bilisummaa olaanoon deeggartoonni daldaltoonni sabboontonni Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman adamsamanii hidhamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti wareega baasaa jira. Isa kanarratti uummati Oromoo wanti nu hubachuu qabu akka waraana bilisummaa Oromootti dhaamsi dabarsitu maa'in?
Ayyeegaa kamitti rakkoo ta'eyyuu haalli mootummaa kanaa shakkiitti galchuuti. Dhugumaan mootummaan kun jijjiiramaa deeraa fidee fi gaaffii uummata Oromoo deebisuuf fedhii akka hin qabne kasii hubachiisu. Hogganoonni dhaaba kanaa karaa nagaa biyya seenanii waa'ee waraana kanaa irrattis immoo murtoo xumuraa fudhachuuf mootummaa waliin harka duwwaa taa'anii hojjechuu jiranii. Isaan kanatu adamfamee qabamuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akkaataatti dubbiin kun xumuramu irratti dhaabni kun mootummaa waliin haasa'aa inni godhe qabateetu hojiitti jira. Warri amma mana hidhaatti guuramaa jiran immoo kana milkeessuuf mootummaan hojjechuu fi warra meeshaa malee magaala keessaa mootummaa waliin jiranii. Haala akkasii keessatti hidhaanii fi wareegamni isaan kafalaa jiranii gaaffiin Oromoo hundeerraa deebii argachuu akka hin qabnee fi kan biyyatti deebifamanii fi olola siyaasaa harcaatuu yeroo fi ittiin gaaffii uummata Oromoo hafuura baafachiisuu fi malamte ta'uu uummanni Oromoo hubachuu qabaa jechuudha. Kanumaan uummata Oromoof kan hin dhaabu uummanni Oromoo immoo bilchina siyaasaa sadarkaa ammarra jirtu lubbuu itti kafalee barate waan ta'eef wanti jalaa dhufatte hin jirtu murtii mataa ofii fi saba fudhachuu danda'u maal akka barbaadu saba beeku waan ta'eef badiin adeemaa jirtu qabsoo bilisummaa saba Oromoo gaammattee fi deebii akkamii barbaadde kennu uummanni inni beeka uummata gorsan itti himamnuti. Mootummaan immoo yoomiyyuu uummata lolee injifate jiru uummanni garuu obsaan mootummaa waliin wal'aansa wal qabu yoomiyyuu ni injifata. Kanaaf uummanni Oromoo waan harkaa qabuu fi waan barbaadu beeka akkamitti argatu beekaa dhaabbii waraana bilisummaa Oromooti kanuma. Gama kaaniin amma yoo dubbiin amma araaraa jedhamu kun milkaa'uu baate wanti mootummaan ittaanee godhu waraanaan sinitti duuluudha. Gama biraan immoo uummata keessa afaan faajjii adda addaa kaasuudha. Wanti kun akka hin taaneef waraanni bilisummaa Oromoo dhaamsi yookaan wanti inni ibsu ijannaa akka karaa waraana bilisummaa Oromoo diddaan hin jirre wanti ibsitu maaliif ololatti deemuu jaarrolee kana qabatanii deemuu danda'u jaa ta'eef. Egaa jaarroleen kun dhugumaa yoo jaarrolii araara buusan ta'ani waraanni bilisummaa Oromoo maal akka hojjete maal akka godhe beeku mootummaanis gidduu araarri jirtu kanatti maal akka hojjechaa jiru beeku ni argu qaama olola sanaa ta'u taanaan isaanii diina Oromoo irraa adda hin jiran. Ammoo ololli jaarmiyaa siyaasaa irraa hanga gadi bu'ee miseensa nama dhuunfaatti irratti gaggeeffame olola xiqqaa miti bu'aan ni argamsiise garuu yeroo. Kanaaf ololli akkanaa boris yoo daddabalame nuuf olola akkasiirraa waan barannuu fi diinni keenya ilaalchinni qabuu fi qophii inni nuuf qabu maal akka ta'e odeessa gahaa isaan irraa ittiin argannu maallaqa ittiin kaffallee qabeenya guddaa nuuf sana gara waan gaarii gara poozitiivii jijjiirreetti dhimma itti baana waan ta'eef ololli silaa nu dhiigaa waraana bilisummaa Oromoo balleessa yoo ta'e kaleessa ture ture. Kanaaf innis itti dhugus waan jijjiiru tokkollee qabu deebii muddama siyaasaa amma Itoophiyaa keessatti uumamee hin ta'u. Kanaaf ololli miilanaas waan adda ta'uuf deemu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo duula isarratti banamu kasiitti osoo hin taane kana caalu hundaa keessayyuu ni darbee hin jilbeeffatu. Kanaaf murtiin jirtu tokkitti karaan nagaa aadaa mootummoota Itoophiyaa bulchanii miikisu waan ta'eef Oromoonis Oromoo jechuun hiikti isaatii saba nagaa jechuun saba nagaa jaalatu nagaan jecha wareegama hedduu kaffalee otoo isa ajjeesanii hin ajjeesiin haadhee harka ol qabaa garummoo du'a hin oolle. Kanaaf nagaa barbaacha nagaa jecha duunee kanan arganne ofirraa ittisaa gara nagaa gama namni beeku sanaani aadaa Afrikaanotaa taatee fi keessumaa mootummoonni Itoophiyaa beekan sana filatanii deebii kennuufis ni dandeenya. Waraanni bilisummaa Oromoo sanaaf qophii. Tarii waraanni bilisummaa Oromoo abbootii gadaa Oromoo maanguddoota Oromoo kanaaf kabajaa hin qabu jedhee namni yoo sin komate deebiin keessa maal? Kabajaa hin qabu akkami